Amantaan abbaan barbaade karumaaf barbaade seenee karaa barbaade keessaa ba'uuni wanni miti. Dubbichi saqqalaa akkasiin amma asootan miti. Beesee jedha jaalla eenyudha inni maqaan isaa? Baalayaa keen tokko beesee jedha maallaqa kanaan beesee jedha natti fakkaata. Namni tokko gaafa beesee dhabu akka barbaade ta'a. Namni tokko waan itti amanu tokko waan hin sodaatu yoo ta'e waan itti amanu tokko hin kabaju yoo ta'e akka barbaadedha kan inni ta'u jechuudha. Akkuma fedha isaadha kan inni ta'u. Ani yeroo jalqabaa fi namni nama kana bilookii godhee waa'een isaa jandaan ta'in ana ture. Ani isa gorsee dadhabee keessaallee erga dhiyeenyaatti walitti haasa'iitii jalqabde malee inaasonu erga dhiyeenyaatti immoo torbee lama as bilbila irraa kaasaa hin jiru yeroo inni natti bilbiluu jechuudha. Sababiin inni irraa hin kaasneef waan inni irraa arge waan hin qabuuf jechuudha akka kotti. Garuu namni yeroo jalqabaaf maaliif awwalee duukaa haasuta jedhee isaan bilookii godhe annadha. Bilookii godhe nan naqee luluwaatti na himateera. Bilookii na godhee jedhee isheettillee na himateera. Na himatee achii booda luluwaan obboleettiin keenya kun sooshaal miidiyaa kanarratti anis isheenillee dhimma isaa kana qabnee wanni jennee irraa haasa'aa turre. Sirriidha. Ustaazota hin arrabsiinii jecha hin taane hin fayyadamiinii sooshaal miidiyaa kanarratti hin barbaachisu kuni sirraati hin malu jedheen kan inni itti dubbataa ture akka dhuunfaa kotti jechuudha. Malee ani mucaan kun islaamummaa keessan taa'a nama islaamummaa jaallatudha jedhee guyyaa tokko tilmaamee hin beeku. Garuu tariitii jechuun galaa fi jechuudha malee ani qaamaan waan hin argee haasofsiiseeruufi jechuudha. Sababaansaa nama barachuuf fedha qabu miti. Fakkeenya tokko qofa isiniif haa kaasone. Gaafa maali maqaan isaa raajii maaloo baga nagaan dhufte jedhan Nabi Muhammadii booda raajiin hin jiru. Amma raajii maarriyyee jettu kana kijibadha inna nuti raajii tokko hin jirtu kijibdoota guutuu ishee jennaan. Nabi Muhammadiin booda raajiin hin jiru waan ta'eef kitaabni jalatti bu'ees hin jiru waan ta'eef sobadha jenna. Tariitii namni kun islaamummaa kan argee fakkeenya tokko isiniif haa kaasu. Har'a viidiyoo tokko irratti Subayyaan kaastee turte. Iccitii kana shakkeen ture. Akka ishee waan kanaaf adeemtu waggaa 4 dura akka ishee waan kanaaf adeemtu shakkeen ture. Tariitii kunis akka kanaa taataadheen eegaa ture. Sumayyaan quraana naa kennina jettee jennaan quraana siif hin laadhu akkamittiin quraana sii laadhaa. Ati quraana kana hin cirtaadheen sodaataa ture. Ittiin laadhodhe. Miliyoon faatiin naqee mari'aadheen ture. Miliyoon doolaariin. Quraana kana cirtii waa gooti jedheen sodaadhee dheen gaafadhe. Gaafadheennan. Ana qabame moo sintu qabame? Sagaleen kun jiru. Ijoollee Simatti qabame bibi. koppiliin Haasaan sinitti dheeresse obboleewwan. Kan isaaniitti na fakkaate. No. Keessantu qabame. Koppiliin qabame taaptaap godha. Please. Haga ammaa kuma dhibban galchine. Kan koodha. Yaa. Itti fufaa ustaas. Taaptaap godha. Kanaaf yeroo sana Sumayyaanii jechuudha. Waan isin ajaa'ibu har'a ta'e guyyaa isaan beeku viidiyoo sooshaal miidiyaa kanarratti dargee quraana kana waggaa 13 waggaa 12 na duukaa ture quraanni kun afaan Oromootiin yeroo inni jalqaba afaan Oromootti kamen namaan naa bitaa jedhee quraana kana irraa dubbisaa ture jechuudha. Tafsiira quraana afaan Oromootiin quraanuma sana malee hin barbaadu jette. Isheen sababa quraana kana malee hin barbaadu jetteefis namoota islaamaatiin yeroo isheen dhattee quraana xalabattu quraana itti gurguruu didan sagalee ishee gaafa dhagaan akka isheen islaama arrabsitu waa jettu kana waan beekaniifi jechuudha. Tariitii mucaan kunis akka kanaa ta'a. Islaamummaan kun yoo manni faayidaa maafuu waan garaagaraaf jedhee mayyuu gama islaamummaa kanatti dhufe dhugaan islaamummaa kun hin galaa fi waan jedhu keessa koo jira. Inni ustaazotaan arrabsu jechoota hin taane jedhu kun immoo sirrii miti. Waan isaan si jedhan fudhachuu qabdaa. Akka kanaa miti jedheen morma. Ittima yeroo hedduu. Asiinin dhagaa asiinin dhangalaasa. Ilaasa dhugaan sinittima. Ammas waan amma jedhu kan ammoo qabaddaa. Amma sinii mucaan kun ergamee dhufee jettu. Amma achiitii buusii buusaniif kana
yeroo isaan xiqqoo ishee buusiin kun laaffatee lola kaasa. Taa'aana ilaala Ahmad maal jedhee na jedha. Sababiin isaa yoo wanti kun akka kanaa miti ta'e dheengadda maaliif nama arrabsee deebe ustaazota arrabsee jecha hin taane jedhee deebe maaf dhiifama jedha. Dhiifamni kunoo dhiifama kanatti irraa qeebalamuu dide irraatii fuudhamuu dide waan isin beekuu qabdan. Dhiifamni kun irraa fuudhamuu dide irraa qeebalamuu dide. Naan erga viidiyoo sana viidiyoon sun gadi gadhiifamee jechoota hin taane jecha arrabaa fayyadameeti yoo xiqqaati yeroo meeqaata manaa bilbileera. Takkaa bilbila irraa hin kaasne. Sababiin ani irraa hin kaasneef abdiitti balleesse. Abdii mucaan kun hin rakkatiin jedhee of bira isa kaa'ee isa nyaachisee isa obaase mucaa kanan sooshaal miidiyaa irratti as ba'ee himata. Mucaa kanaan as ba'ee sooshaal miidiyaa kana irratti himata. Dhaggeeffadhaa. Isaan warri kiristaanaa inni mana isaatti dhaqee mana isaaniitti dhaqe mana isaa banee fidee mana isaa banee fidee tokko naa kenna. Sooshaal miidiyaa kana irratti hin gargaaru. Ani sooshaal miidiyaa irratti hin gargaaramu hin barbaadu gargaarsa sooshaal miidiyaa. Ani kadhattuu miti dheera waan ta'eef mee keessaan gargaarra. Abdiitiinis gareetti maknee mee nama tokko naa heeri jennaan abaluu jedhee naa heeri. Mucaa beekaa jedhamu tokko. Gaafa inni naa heeru beekaa sanaan amma kanan lakkoomsa koo keessaan siif kaa'a na dubbisuu dandeessaan jedhe. Namadha jedhee nan dubbisne. Dhaqadhee lakkoomsa koo kaa'eefi yookaan lakkoomsa kee naa bilbili. Naaf kaa'i ani siifan bilbilaa kallattii Ameerikaa jira mucaan sun. Naaf hin bilbillee maal hin jenne. Nan dhiise. Inni natti bilbila guyyaarra gaaf tokkorraa kaasee hin beeku. Ituu wanni kanan qabatiin mataa isaa ila sila laayivii seene ganama laayivii seene mucaa tokko duukaa. Maali Ustaaz Ahmad maali yoo bilbila narraa kaastan maalumaaf bilbila narraa hin kaastan jedhaa ture. An adeemsa isaatiin haa ta'uu dideennan bilbila irraa kaasuu dhiise. Sababiin ani irraa kaasuu dhiise mucaa miskiina namni hundi isa gateennaan mucaan kun fuudhee ijoollota mari'achiisee hin gargaarra jedhee ofiisaa birrii 1,000 gargaaree ijoolleen waadaa galte waadaa diidee ijoolleen keenya maaliif waadaa kana diidan naan ustaazota arrabsaa ituun ustaazota keenya arrabsu birrii takka laannu fedhanii diidan barakaa rabbi isaanaa godhu harka dhaafime takka wallahi isa dhugaa wandaatam wallahi ingoon wedhan ani mataan koo jechuudha. Kottaa waa'ee gargaarsaa keessaan goonaa kottaa warra sirratti hin gargaarra jettanii abdiin kana godhe jettan kottaa keessaan jedheen itti dubbadhe. Isin ittiin himaa suma dhugaa. Ana duukaa waan baay'ee asuneerra. Waa'ee fakkeenyaa fi maalii fi dhimma inni dhaqee walee duukaa taasisu maaliif haasota kana jedhee ragaa quraanarraa waan garaagaraarraa fuudhee itti agarsiisee sana booda silumayyuu anaaf wanti naan galle waa'ee sadummaadhaa jedha. Gaafa sanarra deebe. Ati kiristaanummaa keessa jirta ammayyuu islaamummaa miti jedhee itti abdii gaafadha. Abdii Huseenii. Isinii galee? Islaamummaani sobanii keessa amantii sobee namni keessa taa'uu danda'u miti. Amantii namni fakkeesse keessa taa'uu danda'u miti. Yeroo dheeraa turuu hin danda'u islaamummaa keessa. Wanti isin beekuu qabdan yeruma kamiyyuu islaamummaan immoo nama akka kanaa mitiiti. Namoota akka addunyaa kanattu islaamummaatti amanan namoota jajjabaadha. Yooma fakkeenyaaf kaastanii ilaaltan. Isinii galee? Namoonni dadhabaa jedhaman immoo warra qalbiin isaanii kun qulqulluudha. Ani garuu waan islaamummaa akka tokko naa ajaa'ibe maali beektu? Wanta naa ajaa'ibe isin waan kana agartaniitu ta'e nagarre ta'e hin beeku. Innis maalinni? Islaamummaan amantii ta'uusaa. Fakkeenyaaf ani qormaataa fi nachi dhaqeeronni jedhu maal jedhanii ofitti simatu rabbii jedhaati. Jechuun maal jedhanii ofitti simatu. Akkamitti namni tokko waaqa amanutti kafaree amma kafaruu hin danda'a. Garuu immoo waan kiristaanummaa keessa jiru dhaqii nuu qoradhu jechuun a'uuzu billaahi min shayxaan rajiim. Badii irratti badii guddaadha kun hin danda'amu. Kafariitii sobii akkas ta'e jechuun hin jiru islaamummaa keessa waan akkasii. Namni tokko kafaree rabbitti kafaree
iccitii kiristaanotaan dhaqee funaana namni jedhu never ever hin jiru. Hin danda'amus. Islaamummaa keessa iccitii isa kam dhokataati jira. Waan inni jedhee jala taa'ee waraabaan ture nani jala taa'ee jechuudha. Waan tokko natti dhufee ituuni namni na bira taa'u ituuni namni na biraati keessa gadu ani immoo keessa gaduuf kennaan ati guyyaatti yeroo 15 naaf hin solaattu na jedhee maa muslimni guyyaatti yeroo 15 solaata. Ummata taa'ee dhaggeeffatu maa islaamni yeroo 15 solaata kiristaanni hin beeku amma islaamni solaatu waraabeera viidiyoo isaa poostis ni godha rakkoo miti. Garuu maal sin jechuuf jedheen wanti hin kaneen muslimoonni alhamdulillahi rabbil alamin jedha. Maaliif amantaan islaamaa amantaa fakkeessaan tokko keessa hin jirredha. Amantaa dhugaa mee dhaqaa fakkeenyaaf wanti dhoskaan tokko islaamummaa keessa hin jiru. Mee islaama fiilmii hojjetu agartanii beektu? Islaama diraamaa hojjetee barsiisaa islaamaa ta'ee fakkeenyuma warra garee shahaadaa kana fudhadhaa. Ustaaz Farhaan diraamaa hojjetee gama islaamummaatti nama waamu agartanii beektu? Ustaaz Awwal agartanii beektu? Abu Haydariin agartanii beektu? Akkasuma Ustaaz Qamar Hussein agartanii beektu? Namni diraamaa hojjetee gama islaamummaatti nama waamu. Promoshiniin islaamummaatiin hojjetamu quraanumaaf hadiisaan qofa. Kalas. Rabba akkas jedhe Nabi Muhammad akkas jedhan. Mee xiinxalaa taa'aati. Yeroo kaanii shaashii muslimatti hidhanii niqaabatti hidhanii akka dubartii islaamaatti fidanii as baasu. Uffata gaddaa baasu ofirraati. Maal akkas godhe ofirraati? Maal akkas godhe ofirraati? Maal akkas godhe ofirraati jedhu. Ilaala. Yeroo kaan wanti namni ittiin bitamu wantoota garaagaraa yoo agartanii tu ta'een agartuu xiinxalaa mee taa'aa xiinxalaa jechuun yeroo hedduu islaamummaan nama qalaa jedha nama ajjeesaa jedhama. Namicha dheengadda du'e nama meeqatti itti yaa'ee cafacafee zangiitiin cafacafee ajjeese. Okay, dubartiin sun fakkeenyaaf dubartiin ilmoo ishee islaamummaan amantii nama ajjeesaa jedhudha. Wangeela irraa dhiisnee riyaaliitii lafa jiru mi'aa sun isuma lafa jiru namni dheengadda du'e sun rabbi rahmata isaafaa godhu rabbiin jannatal firdawsiin isa aaqananiisu qabri isaa roodatu min riyaadil janna rabbiin isaafaa godhu aamiin jedha. Namni kun islaamummaa qabate warri haadha manaasaa akkam islaamummaa qabatte jedhanii abbaan manaa akkam islaamummaa qabatte irratti gati deem ilmoonnaan daa'ima fuutee irratti gattee deemte haati mana dhimma kanarraa illee hin dubbanne namoonni muslimaa ajandaa godhatanii hin dubbanne waan isin ajandaa godhatanii hin dubbanneef I don't know. Ani guyyaa lamaaf sooshaal miidiyaa irraa sababa sanaa badeera jechuun miira koo to'achuu dadhabee wanti sun na gubee jechuudha. Daa'ima sana irratti gattee deemnaan daa'imni dhukkubsattee ituu daa'ima fuudhee abbaan hospitaala geesse warri hospitaalaa dirqiitiin haadha fidanii mucaan yeroo haadha gartu achitti ruuhiin keessaa bahe hin duute mucaa kiyyan qabrii islaamatti qabbaradhaa daa'ima sabiyyii qabbarachuu hin dandeessu achitti jedhanii duuriyyeetti yaasanii namni meeqa cafacafee ajjeese somba keessa waraananii ajjeesan. Okay. Islaama nama tokko akkas godheeru sababaa islaamaa daa'imni sababaa namni tokko kiristaana ta'eef islaama keessaa bahee akkas godhameeru. Namni islaama maaliif kiristaanummaa qabatte jalqaba. Luuluwaan fakkeenyaaf tuusheen kaatee kafarte fakkeenyaan fudhaa maal agartechi keessatti maadha wanta ati garte maa inni maadha dhugaan amantii sana keessa jiru nu barsiisi nuti si duukaa fudhanna akkasitti taasona nama sana duukaa jalqaba. Sanaan ala mu ilmoo kee dhaqi ilmoo achitti irratti dhiisi ilmootti gatii ofii kee biraa deebii jedhanii duuriyyeetti bitanii qacaqqachiisanii akkasitti namni sun du'e. Namoonni ajjeesan mana hidhaa jiru guutuun isaanii. Okay, riyaaliitiin lafa jiru isa kanadha. Namni islaamummaa keessaa nama islaamummaa amanee deebee islaamummaa keessaa bahe nama meeqaatama jira.
Ituu fakkeenyaaf akka shari'aa islaamaatti murtee itti muramutu jira waan gaafatamu gaafatamee deebamee jechuudha. Wanti sanaan ala wanti na ajaa'ibe ammamuma amantii isin amantan amanamummaa qaba. Amantoonni amantii sanaa ammam amantii sanaaf amanamtu. Amantiin isin amantiidha jettan kun immoo dhaqaatii amantii sana qori jettanii ergitan yoo ta'e maal amantiin akkasii jechuun CID dha. CID information funaanuudha. Tapha dhamoo amantiin mataa isaaf amanamini namni moo kaffaltii namaa kaffalamuti jira. Qora namni dhufee sana keessatti yoonni qorannaa akkasitti geggeesse. Mee akkuma isin jettan kanattuu ilaalla. Wanta namaa kaffalamuti jira. Yesuus jaalaladha jettu miti. Amantii akkuma amantii keessanitti immoo ofittiin qeebalamaa namni akkasii fakkeenyaaf namni kiristaanummaa keessaatti yeroo tokko ba'ee hin fudhata jechuun akka wangeelaatti hin fudhata. Wangeela caafata wangeela waan kana isa jedhu numa beennaa walumaan waliigala maal isin jechuu barbaade beektu bitaan yaabamus mirgaan yaabamus walga'iin kooraadhaa jedhan. Wantoonni akkasii yeroo hedduu dhufuu danda'u. Dogongorri jira nu bira. Yes, dogongorri nu bira jira. Dogongorri bakka kam jira? Dheengadda dubbadheen ture arratu hin taane namaaf birrii laachuu caalaa namni tokko kiristaanummaa keessaa yookaan amantii biraa keessaa islaamummaatti yoo inni dhufe qarshii kennuu fi caalaa qodaa leestiroo bitaa fi kennaa leestiroo taa'ee haa xaragatu. Sini galee leestiroo bitaa fi laadhaa taa'ee haa xaragatu. Sini galee Rabbiin faaruun kun badaa miti. Kanumti Nabi Muhammad daangaa qaba faaruun dhugaa dubbachuuf. La tuxruuni kamaa axrati nasaara tokko. Qul innamaa ana basharun mislukum yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahu waahid. Bakka. Ani nama akka keessanidha jedhan Nabi Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi. Rabbuma biraa ergaa natti dhufa malee garaagarummaa tokko hin qabnoodhan. Yesuusillee namuma akka keessanidha deebar. Ana nama akka keessanii ajjeesuu barbaadoo jennis Nabi Muhammad isanii namuma akka keessanidha. Khalas. Nabi Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi kunootani nama akka keessaniiti. Sini galee nama akka keessaniiti ergaa rabbi biraanatti dhufe. Na faarsitanii daangaa nan dabarsiinaa waan Yahudaa fi Nasaaraan Isaa ilma Maryamiin goote sana na gootuu rabbiidhas jette ilma rabbiidhas jette jarri kana taatu jedhan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Nageenyiif rahmanni rabbii isaan irraa haa jiraatu. Kanaaf bakka kanatti maal isin yaadachiisuu barbaadeen kan faaruu guutuu akka godhatu rabbi ilma namaa islaamummaan amantii namaan guddatee namaan xiqqaatu miti. Amantii namni isaan guddatee yoo itti amanuu dhabe isaan xiqqaatudha malee. Namni islaamummaatti amane ittiin guddata. Sababni isaa Nabi Muhammad maal turan salawaatu rabbi wassalaamu alayhi yatiima turan nama re'ee tikfatu turan salawaatu rabbi wassalaamu alayhi miskiina ergamaa dhumaaf dhugaa godhee kan addunyaa guutuu godhee rabbiin yeroo ni'imaa isaa itti lakkaawwatu fa'ammal yatiimata falaa taqhar wa amma saa'ila falaa tanhar jedhee rabbi irratti lakkaati kun akkas turte jedha. Abbaan fedhe amanee abbaan fedhe kafaree wanti islaamummaa irraa irratti hin jiru wanti islaamummaaf dabalamu hin jiru. Islaamummaatiin sadarkaa nama islaamummaatti amaneeti ol ka'a malee islaamummaa bu'aamtii namni buusu hin jiru islaamummaatti amane. Namoonni biraa warri amantii isin amantan amantii isin amantiidha jettanii jennaan namni amantii keessanitti amane kun warri CAI yookaan CID nama gamaa gamanatti ergitan kun dhugaadha. Jechuun wanti kun dhugaa ta'uun amantii namaatiin daldaluun keessanuu kana mul'isa. Sababiin isaa
Allahu rabbii rahmata almasii isaa arganne karaa jannataatti. Rabbuma jedhama. Maal amantiin keessan? Who is rabbii rahmata? Who is almasii Isa? Almasii Isa kan jedhu wangeela keessa jira. Allah kan jedhu afaan Arabeeffaani barraa'ee jira. Allah rabbi miti jedhaan turreessin. Amma moo guuramtanii majala yaatu rabbumaa jedhaati. Maali ummata manja hin qabne manja jedhu ummata kallattii ittiin deemtan hin qabne kallattii takka hin qabne seera hin qabne heera hin qabne. Namni Isaa ilma Maryamiin qoosaaf rabbidha jedhe qoosaaf waaqadha jedhe hin kafaramu. Hin danda'amu. Hin danda'amu never ever. Dhuguman sanitti hima. Ituu amantaan keessan amantaa promooshinii malee amantaa sallaayii malee ela ammas ammoo eenyuti dhufa gaammattaane namni biraa eenyuti dhufattaane arra miti kan tole dhuguma isa dhugaa isinitti dubbachuuf arra miti kan tole gaafuma barsiisonni nama dura dhaabbatan mee nagarra fakkeenyaa fi namoota waa barsiisan especially warri raajotadha jedhamanii obboloonni keenya obboloonni amantaa kiristaanaa hordofna jedhan kun jala yaa'an guutuun isaanii mi waasaan godhan gaditti xiinxalaati dhaggeeffadhaame dhaqaa yuutuubii isaaniirra soba sobuufillee soba waliin fakkaanne soba arra kana soba tokko yoo sobanii sobicha kan biraatti diigaa dhufee booru soba sana diiguu dhufa amma san biraa amantaa sana baruuf isin ila islaamummaa baruufi nama islaamaarraa rabbi meeqadhaadha tokko eenyu maqaansa Allah ergamaanoo Muhammad kitaabni maali Qur'aana namni kamiyyuu duudaanu Qur'aana dheesitti mammatuutatti gaafatte kallattiin kaaba waan kan addunyaa guutuutti walii gala addunyaa guutuutti illee itti galagalee solaata waan islaamummaa kana yeroo gadi teessanii qalbii imaan teessanii ilaaltan wanti kuni jechuun speeshaalii dhuguma isa dhugaa dubbachuuf mataan qabu miilan qabu maal jechuun ituma ta'eeyyuu maal jedhanii nuti qorannaaf ergine akkamitti jedhama rabbumaa keessanii jedha akkamitti jedhama kun eebii miti kun safuu miti saalfii miti kun ama itu islaamati kana godhe miidiyaa islaamati waan kana godhe ta'eeti miidiyaan addunyaa BBC'n tokko naftu bara BBC'n tokko naftu isuma dhugaa amantiin jedha wallaahi BBC'n tokko naftu waan kana gabaasu islaamummaa irraa hubaa barbaadu miti yeroo hunda garuu wanta kana nama kan kiristaanoof jedhutti godhe waan ta'eef jechuun waama tokkotti fakkaatu. Maali amantii jechuun ammuma haadha manaa ofiillee kabajamaaf dhabe. Jechuun naan bakka jechuudha baay'ee tokko wanti na ajaa'ibu yeroo hundumaa isa kanadha. Garuu Ahmad Hussein maal jedhe na jedha anati sobduudha yoo baay'ate yeroo ji'a lamaa booda lola kaasa mucaan kun isaan duukaa na amanaa isa dhugaan sin jedha ji'a lamaa booda lolan kaasu yoo ta'e teessanii ilaaltu garuu akki isin amma itti deemtan kun ilaa isiniifi hin ta'u jaallatamees miti ilaa dhugaadha yoo makaamee akkas ta'eyyuu dhiifama kanaan hin gabaabsa dhugaadha karaa kana malee karaan isaan baasu hin jiru maaliif needha yoo Yesuus waaqa jedhanii Yesuusiin loojikii waaqa gochuu dadhabe wangeelli waaqa gochuu dadhabe paasteriin waaqa gochuu dadhabe faarfataan waaqa gochuu dadhabe uffannaan islaamaa uffannaa islaamaa isaan uffatan waaqa gochuu dadhabe diraamaa warri raajota nuti maaloo banannee irra jettu waaqa gochuu dadhabe. Kanaafu namoota achi keessatti kaa'uuf
waan kana gochuu ma qabu dirqama. Hatta nama biraa miti nama barate miti. Kunoo namuma keenya miskiina suma karaarra taa'u Yesuus fayyisaadhaati ittamani birrii sii kennaa jennaan maal fayyisa nama akka koodha jedha namaan guddoo tokko yoo agartaniitu ta'e. Namuma islaamaa, namuma laafaa, namuma miskiinallee kafarsiisuun hin danda'amu. Baay'ee ulfaataadha. Nama islaamaa miti waaqeffataa kafarsiisuun waaqeffataa pheenxee gochuun hin danda'amu waaqeffataa Oromoo. Maaliif jennaan itti abbaan jiru akkamittiin ilmatti amanaas jedha. Keessa abbaa kee dhattatuun akkas jedhu garamitti baata. Kanaafi karaan isin amma deemtan kuni dhaloota ila dhaggeeffadha. Ammas waa tokko xiinxala koo dhagaalaa amma kun. Yoo sababaa amoon achi dhaquu gadaan namoonni tilmaama laa waan kanaatiin dhaggeeffadha. Sababaa dheengadda murtii guutoon haariitiin wanni jedheen namoota 5 islaamummaa fudhate mini sababaa kanaan lakkaan amantii keenya amantii akkasiidha. Amantii ofiisaa of danda'ee waa geggeessuu hin dandeenyedha. Jedhee yooma ka'ee wantichi kanaafuu miti yooma akkuma isaan jedhan kanattuu inni kanaaf dhaqe jedhaniyyuu jechuudha. Kun jara kana xiqqeesse yoo namni amantii keessan keessaa yaa'een dhumu ta'e yoo amantiin keessan kun goorana re'ee jedhu goorana jechuun bakka re'een itti galtu. Goorana re'een ganama nyaataaf bobba'uuf keessaa baate hin ta'u ta'e Ahmad Hussein maal jedhena jedha. Ammayyuu ta'ee jira. Namoota sooshaal miidiyaa kanarra jiran ikkoo fixneerraan xalafnee namoota jajjaboo jedhamu xalafnee fixneerra namoota muraasa tafe. Dandeettii keenya miti. Jabeenya keenya miti. Jabeenya Rabbiidha. Waan takka nuti jabeenya tokko hin qabnu. Humna tokkollee hin qabnu. Yesuus humna kootii waa gochuu hin danda'u jedhe. Humna Nabi Muhammadiin illee waa gochuu hin dandeenyu. Nabi Muhammadis humna ittiin waa godhan hin qaban. Humna isaaniitiinis godhaan turre kana dura yeroo duniyaarra turan. Salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi. Rabbitu dandeettii isaatiin godha. Garuu gooliiti isinitti gale goolii ofitti gashitan. Na amanaa gooliiti isinitti gale. Goolii kana caalutti immoo isinitti galuuf adeema. Namoonni qalbiin isaanii waa xiinxaluu arrabni kijibuu danda'a. Garuu qalbiin waan kijibaan fudhatu. Qalbiin abadan waan dhugaa malee yoomiyyuu hin fudhatu. Taa'aatii ilaala waan amma mucaa kana yookaan as deebisuuf jettanii yookaan akkuma jettan ergitanii gootan kana yoo isin ittiin qaanfattan ta'e anatu kijibe. Galatooma xumureera yaada ko. Haadha mana buna fidimee asumatti hin dhaabaa. Buna fidiyaa buna barna barbaachisaa buna fidi. Yeroo takka waan Ahmad amma jeesan irratti taa'ama amma jeesan qofa irratti qodaman. Yoo liqii takkaa irra jira birrii namaa ta'e inni hatee irra jira. Yoo akka carraa liqiin san gaafatamte. Birriin inni gaafa immoo keessatti shamarran irraa nyaatee rasiitiin nu jirtu san tajoollee kiristaanaa nama meeqaa san yoo ka gaafatamtu taate boru gara islaamummaa deebi'a yookiin eetistii ta'a yookiin nama amantiin qabne ta'uu ta'a malee abadan wanni xiinxalli Ustaaz Ahmad amma xiinxalan kun waaw birrii liqii san akkan gaafanne ijoollee kiristaanaatti dhaami ammallee intala gaafa kaan raajiin siiraa jejjeeni ati saaksii wanta laalta jeeni afaan fokkota akkasiisan jeensan akkatti hin kaafne qaanyiidha. Ani namni martuu kas jala jiru nama sammuu qabu waan ta'eef mee waa'ee amantaan birrii namaa kennaa jedhu kana irratti arragaa waliin warroota tajaajila wangeelaa jedhaman Itoophiyaa keessatti kan lubbuu isaanii ufii wal baasanii seerri harkaa qabuun hin beeka. Ragaa waliin as fiduu danda'a. Lachuu wangeela tajaajilu lachuu raajiidha sadarkaa walirra qabu ana bira mallaqni haa ta'u isa bira mallaqni haa ta'u irratti wal ajjeesaniiti namni du'ee seeraan wal qabatee harka seeraa bira keessa jira. Mallaqni na bira haa ta'u irratti wal lolan lachinuu immoo tajaajilaa wangeelaati. Yooni waan kana kijiba ta'e ragaa wajji fidu ta'a. Ustaaza guyyaa tokko waa'ee mallaqa buusii masgiidaa irratti wal lole naa fiduu dandeettani? Tokko takka lammaffaa ustaaza asirraa waa barsiisu ka akkaawuntii isaa piroofaayila jala jiru naa fidame tokko naa fidaa.
Ka akkaawuntii ofii porofaayila jala kaa'atu. Raajota porofaayila jala akkaawuntii hin qabne immoo naaf hidhamee deebi'aati. Raajiin tokko ka porofaayila jira akkaawuntii. Ani bar wanni na kolfisiisu waan baay'eedha. Akkaawuntii porofaayila jira hundumti isaanii akkaawuntii qabu. Eenyudha duuba namni maallaqaan nama bitu hanban. Ragaadhaan kijibaan jiru warri raajiidha jedhee asirra deemu hundumti isaa beetii gadi bu'u ilaali jalarraa maal qabu akkaawuntii qabu. Akkaawuntiin maaliin jira maqaa isaaniitiin jira. Kuni maaliidha eenyutu maallaqaan nama bitaa jira anaafis isiniifis ifaadha. Itti aanee immoo iccitiin isaan islaamummaa keessaa namni yogguu waa wahii keessa seenu yoo shakkii amantaa ofirraa qabaateedha. Amooni abdii himate. Abdii himatee jennaan abdiin deemii kassasii jedhee mucaa ufiifuu dirhaama 1,000 kennee fi ijoolleen tun jalaa galte himate. Ajandaa meeqa fide jalaa cal'isan. Mallaqa lafatti akkana godhaa jira jedhe jalaa cal'isan. Eda galgala halkaniin ala jiraa jedheetiniin booyaa ture. Laayiv irratti warri argitan. Sumuna shufutti namni isa lakkaa hin jiru. Gara deemu dhabee fiigaa deebi'ee kooyina kuma meeqa 20 lakkooftanii fireef laayiv irratti. Silaa nama balleessee dhufe inuma adabamuu qabu malee onni kooyina isatti lakkoofsisee hin jiru. So mallaqa warri wal bitu naannaa keenya naannaa dhaloota kiyyatti yeroo andaa'ima turetti ifaan ifatti warroonni Prootestaantii ifaan ifatti maallaqa akka isaan namaaf qoodan anaaf mataa kiyya hiramaa ture. Kijibaa miti kuni naannaa kamirratti illee jira baadiyyaa keessa deemanii bakkitee namoonni daawaa ittiin goone deemanii waan kan akka isaan godhan anaa miti namni martuu ragaadha waan kanarratti. Karaa biraatiin namni yoo amantaa keessaa bahe akka nama godhu Islaama osoo hin ta'in isaanuma mataa isaaniiti. Kana ragaa waliin qabaan. Islaama osoo hin ta'in isaan mataa isaaniiti. Seenaa tan isin martuu dirqama dhaggeeffadhaa. Mucaa Oromummaa jedhamu. Waggaa 1 fi ji'a 5 duratti mana kiyyarratti shahaadaa qabate. Ashhadu an laa ilaaha illallah Muhammadan Rasulullah jedhee. Yennaa sangareen shahaadaa gadi jabeennan qabu ture. Hin jiru jechuun akkanatti wal qindeessanii akkanatti waan ajaa'ibsiisaa dalagaan ture. Mucaan sun garee mana kiyyarra shahaadaa wayita qabatu paastarii waggaa 13 wangeela lallabaa ture. Waggaa 13 wangeela lallabaa ture ijoollee gama Ustaad Ahmad kana. Mucaan kun shahaadaa guyyaa qabateerraahi duulli irratti baname mucaa kana. Ragaa isa akka isaan itti cafacafaniif waan godhan hunda waliin osoo nan asirra fide otomaatikaalii cufama manni kun jechuudha. Mucaan sun shahaadaa qabatee shahaadaa qabachuu isaa dhoysee 15 inni shahaadaa qabatetti haati jaartiin isaa irratti bartee akka inni shahaadaa qabate. Jaartii isaa tana obboleessi jaartii isaadha Phaaphaasii ture. Phaaphaasii ture wayita waan kana isiin himtu otomaatikaalii Finfinnee dhufe qansiraa dalaga mucaan sun. Finfinnee dhufeeti daa'ima ji'a 9 kan guyyaa takka haadharraa adda baatee hin beekne laalaheetiniin gara amantaa haa deebi'u daa'ima jala darbii biraa deemii jedhaniini mana keessatti daa'ima jala darbitee meeshaa manaa isa tumanii irraa fe'ataniitiniin galan. Kan akkana godhe adda dureedhaan namni deemaa ture Phaaphaasiidha. Maal jedhamee awwala mana kee qulqulleessii jedhameetiniin waan kana ragaa waliin harka kiyya jira. Seerri wal qabatee Finfinnee kisii irra jiran. Takka intalti deemtee 15tti osoon akka re'eetti mar'attu daa'imni sun. Osoo boonnu haadha saniin deebi'i daa'ima tanatti jedhanii osoo kadhatan. Waan biraatii miti ilmee isaaniitiif iyyaanne daa'ima ji'a 9tiif iyyaanne. Intalli sun gaggabdee hospitaala seensisan. Aananii fi waan garaagaraa godhaniif jechuudha. Hospitaala hogguu seensisan dirqamaan haadha yaamsise qaamni seeraa haadha yaamsise. Intalli yogguu haadha yaamanii haadha argite 2 qofa harma haadhaa hoote. 2 gizee 2 qofa harma haadhaa harkifatte. 3ffaa irratti ruuhiin isii keessaa baate. Mucaa laalaa ilmeen harka isaa irratti duute harkaa luka isaa caccabsanii tumanii firee isaa firaasha isaa afaa isaa reeffa daa'ima irraa fe'atanii biraa galan. Osoo inni lafarra deemee maraatu osoo inni akka re'eetti mar'atu daa'ima isaa jala reeffa naa kennaa jechaa ture. Waan biraatii miti naan jedhe guyyaa san jiruu tanarratti intalli tuni guddattee kafritee rabbii biratti wal dhaburra du'eetiin rabbiin duratti jannata keessatti rabbi walitti nu fidanaan jedhe.
Wallahi booheetiniin uf qabuu dadhabee yeroo san jabina nama saniidha. Osoon inni akkasi deemu dubbii san seeraan wal qabsiise. Kissii irratti banne. Kissii irratti bannee hidhaman warroon isaanii namni 6. Paappaasiin akkas godhe sun hin dhufe. Qaxxataa galche qaamni seeraa waan inni baatee koophaa fi waan inni fudhateetiin deemu san hunda irraa gadi mulqaniitiin atuu ajjechaadhaan shakkamtaa jedhanii gara mana seeraa galchaan. Birrii 250 mucaa sanii kafalanii birriin 100 kafalamee fi yoo mataa isaa gorraatanii morma isaa fiddanii ka dhuftan taate 150 isiniif kennama jedhameeni nama 4 hogguu inni halkan galuu bakka 7 waraananii feerroodhaan jechuudha. Halkan isa bakka 7 waraananiiti wallahi billahi somba isaa hanga sombi isaa gadi tarutti mucaa waraana. Waan biraatii miti kootiin warroota isa cafacafee san akkana qabateetiin hin bule. Akkanatti dhiiga isaa kootiin sun dhiqee kootii san wayita inni qabatee manatti hin galu mana hospitaalaa galu kootii abbaa kootii sanii namni beekuun jira ture. Eenyuun akka ta'e wayita san seera dhiyeessanii namoonni sun 4 qabaman. Yogguu isaan qabaman namni suni mallaqaa fi risiita waa waliin haasa'an san hunda mana seeraa duratti baasan. San qofaa miti nama shahaadaa nama san qabsiise. Guyyaadhaan birrii 300 oltu saamame guyyaa san. Mucaa san nama isa deeggaraa ture jedhanii keessaan irra gahanii. Sunis ragaa waliin lafa jira. Mucaan sun dhukkuba sanirraa fayyuu dadhabee osoo boohu yaa rabbi hangana ajjeesi jedhu takkatti dheengadda shahaadaa qabatee gara rabbii deeme. Kana hunda ka ta'e nama islaamummaarraa bahe osoo hin tahin nama amantaa keessanirraa bahedha. Malee nama islaamummaa gadhiisee miti namni akkasii cafacafamee har'a rabbii ol ga'e. Sanillee seeraanis heeraanis gaafachaa jira. Gaafachuufillee deemna ittillee deemaa jira. Waan seeraa wal qabate waan an har'a miidiyaa kanarra dhufee dubbadhu miti. Garuu waan ummata muslimaa hundatti aaree garaa kiyyana dhukkube keessaa wayita kuunii kun asirraa afaan banuufi kuunii kun wal arrabsu ajandaa godhatan. Ilma namaa kan zaahiratti shahiida ta'e mucaa san namni asirraa ajandaa godhatee waa'ee isaa haasa'een jiru. Maqballeessiin amantaa maqballeessuu hin dandeettu. Waan feetan if'aluu maashi'itu waan feetan haasa'a waan feetan godhaa. Isinii warra amantaa keessan jalaa bahe akkanatti jala deemee isinii abdii raggaasaa haa ajjeefamuu koomantiin namaa ol haa bahuuti. Nuti nama amantirraa bahe eenyu koomantii isaa jala deemee ajjeesaa jenneen. Nama ajjeesaa jedhayyuu irratti duullaa. Isini bar abdii raggaasaa bakka argitanitti maalii bakka argitanitti isuma ammuma kanaan waan jechaa jirtan isinni beektan. So kanaafi amoon gargaaran minaamina jettan paaspoortii irraa dalaguu dinnee ID kennuufii dinnee irratti naqqaanee geema taphachiisuu dinnee numartuu harka jalaa fudhannee gara deemu wallaallaan itti zoorraan fiigaatiniin. Qoshaashuma isaatti achi deebi'ee homaa rakkoon qabu kuni warni an as bira jechuu barbaadu. Tokkoon risiitiin dubartoonni isarratti birrii ergaa turanii warri ragaan isin bira jiru. Kiyyamaan taane iccitii kiyya ol baasaa hunda kennayyuu irraa haa baratamu. Ol baafamee asirratti haasaa xilan. Mikniyaaቱም beekamtii garee shahaadaatiin alatti marii kennaan alatti osoo namni gargaaraan jedhin gargaartan ofii keessanii waan ta'eef risiitiin tokko warri isin bira jiru. Risiitii maalii sagalee nullee waan nu bira jiruun baafna ijoolleen biraa namoota shahaadatti dhufan akka isaan amma booda jala mirmirfatanii waan hin taane keessan galleef nama hundaafuu barumsa ta'a waan kana ol baasaa wanni walirra qaqqabnu hin jiru anuu sagaleen kiyya keessa bira jiru hedduutu jira shahaadaa eega qabatte akkana godhi yoo ustaad ebelutu akkana naan jedhe inni islaamummaa siin kennine inni illee sirraan fudhatu dhiisi wannan jechaanii jira ture hedduu jira kiyyarraa jalqabee haa ba'u nama biraatiif barnoota akka inni ta'uuf jechuudha. Warroonni biraa warra shahaadaa qabatee dhiisee akka waan nabiyyiin yookiin ergamni biraa dhufee akkana nu goggodhu kun anaa waliinuu bishaan qabbanaa haa dhuguuti. Ka fedhe haa deemu, ka fedhe haa kafaru. Kuni dhimma kennaa miti. Dibaa isin kijiba nurra dibdan immoo do whatever gabaa waan jaallattu arrabsiti jetti Oromoon nagaa tura. Tole warri amma dhuftanii yaada keessan kennadhaadha.
ani gama kiyyaan namni sagaleen kee jira biliyoon faanis warri amma dhuftanii darfaanis yaada keessa kennadhaadha. Gabaabumatti garuu alhamdulillah namni tokko yidduu ta'uu irra karuma tokko hojjetu wayyaadha. Kaafiru kiristaana ta'uu isaatti gammadu osoo hin taane gab jidduu deemee ustaazanii sheekanii fi nama jidduu deemee wal dhabsiisuu irraa akkanatti gam tokko hojjetuun isaa waan bareedaadha. Akkas inshallah warri itti aantan sayya ingilcha yaada keessa kennadha inshallah. Ijo ni rafani. Ani bo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani bo gilcha do kutu sudah gilcha duran dubbadon. Itu ko gilcha. La kifo fi rakon qabu William. Arra takka jedha lakkaha guyyaa arra takka jedha lakkaha takka nama shahada qabate guyyaa arra kanarra yaa zaareen dil ከአንድ ሳምንት በኋላ isin beeksisa እሺ አንጀቹ nama shamfide isin beeksisa ይሄንን ቃል ገባላችኋለሁ ስለታየ ፊኒሲስና ቆየ ገበርበደን ኢንሻአላህ iyyisiisuun gaariidha jedheetini yaada akka kan kootitti inshallah dura dursoo yaadni irra jiramu yaada bareedallee ta'eetini akka kan kootitti jechuudha ani waan kanallee ajandaallee godhachuullee hin barbaanne maaf jennaani akkanumatti ilaalchaa fi akkaataa isaanii waan irraa beekuuf jechuudha irraanatti mul'ateetuma baay'ee ajandaa hin goone maaf jennaani nam tokko gaafa waan hamaa tokko irraa arganiitiin jedhan yookiin ammoo adeemsa isaa irraa arganiitiin hin jedhan irraa gabaabbachuutu gaariidha. Inni lammaffaan immoo akkaataan keenyayyuu nuuf hin galle. Nam tokko waan hamaa tokko namarraa yoo argeetiin waan kanarraa gabaabbadhaa jedheetiin jedhe namni akkaan hamaadhaa nama sani nama dubbisan dubbateetiin hin jedhe. Ka irratti duulamu kan ajandaa godhatamee torbeessa irraa haasa'uun nama sani jechuudha. Hanga guyyaa kamitti hanga guyyaa akka har'aa kun dhufuutti jechuudha. Namoota hedduu waa'ee dhimma kanneen wal qabatu irratti as dura irraa dubbatameetiin namoota hedduu irratti duulame. Akkamitti akkas jettan? Akkamitti akkas gootan? Keessaa baasuu eddanii maaltu eddanii jedhameetiin jechuudha. Har'a warri kaleessa akka jedhaa ture sun eessa dhaqee eessa jira? Har'i akka nama nuuf gadu hin beeku. Namni keenya yeroo baay'ee waan gara fuulduraa yaadu inuma hin beeku. Waan gara fuulduraatti maaltu dhufaa? Wanti kun gara fuulduraatti maaliidhaaf deemaa? Takkaayyuu umma hawaasa keenya irratti wanta akkana argee hin beeku. Maaf har'aan tana waan har'a irra jiru irra dhaabbadheetiin hin dubbadhaan illee. Waan har'a irra jiru irra dhaabbadhee ajandaa godhadha. Nama naa olii beektota keenya ammoo ni xiqqeessa. Maaf jennaan yeroo keessa jirrutu yeroo ajandaati. Yeroo akkamitti ajandaa wayii baasa. Yeroo akkamitti ammoo waan kana dubbadheetiin akkas ta'a. Namni hundi isaa erga miidiyaa banateetiin jedhee beekaadha. Hayyoodha. Akkasitti fakkaata. Anarraa kaasee jechuudha. Mataa kiyyarraa kaasee. Wanti akkanaa kun argamuuni tokkoffaa irratti barnoota guddaa nuuf ta'a jedheetiin yaadaan akka kan kootti. Barnoota guddaa yoo aqlii qabaanneetiin hin jenne. Yoo aqlii qabaanneetiin hin jenne. Garuu ammoo nuuf hin galu. Borullee wanti kun deebi'eetuma wanti akkanaa kun nurraa argama. Ofitti deebi'uu qabna. Amma gurbaan maal jedha ol baheetiin an guyyaa tokko islaamummaatti illee seeneen salaanne illee masiida illee seenee illee beeku. Booda irra deemee natti naqqaamee jedhee bara namni hundi irratti naqqee jedhe. Viidiyoo waraabamee jira.
guyyaa tokko masjiida deemeen beeku yoo na gaafataniitiin hin jedhanii nama sheeka gurguddaatu na qaraayisa. Inki jiba dhaqee beeka masjiida inki jiba. Wallahi inki jiba. Akkachitti haasa'u beeka. Amma fakkeenyaaf maaf dubbii kana maaf kaasee beektanii gaafa namni keenya wahii kan guyyaa tokko salaatee hin beekne gaafa jedha bira dhaqu an masjiida akkanaatti salaachisaa ture imaama akkanaa ture bulchaa masjiida haganaa ture jedhee haasaa achi yoo dhaqu yoo achi as dhufu immoo an hoogganaa beete kiristaanii haganaa ture wanti inni haasa'u akkaan har'a immoo yoo achi deebu akka waan kana keessa hin jirre akka namni hundi irratti naqee akka namni hundi irratti beeke argee karaa itti waa funaannatu dhabee karaa ittiin dubbatee beekamtii argatu gaafa dhabee abdii kutatu karaa qaccee jira mire anaa boohuuf kee jabbiin irra jette jedhanii ijoolleen akkas gaafa ta'eetiin hin jedhu hin deemaa jechuudha. Garuu hoo yaada kiyyaan gabaabsaa ijoolleen keenya keessaan icciitii hedduutu nu bira jira. Baasaa jedhamnaani wallaahi ol baasa. Haa iyyanii torbee tokko ajandaa akka ta'eetiin namni hundi asirraa iyyu jechuudha. Gilchaa rabbii Lakkiin sirroof. Abbaa fedhee yoo haa ta'u nama tokkoof jettee of duuban deebiin barnoota irraa fudhatanii baasi. Ammoo bakka kana irratti yoo amoon kafaruun isaa viidiyoo kiyyaa fi viidiyoo heydariin dura dhaqee kafare nu kijibee jira. Yoo inni nuti eega viidiyoo dalayne dhaqee kafare immoo nutu isa kijibee jechuudha. Diraamaa inni nurra dalage dhaynee irra dalaynaan gara deemu dhabee mucaan fiigaa achi garagalee isinuu kijibuu achi garagale. Akkasii kanaafi qalbitti deebi'aa ijoolleen keenya barnoota kun barnoota guddaa nuuf ta'a. Gaafa ustaazonni keenya warri nu dura jiranii waan nuun jedhani fuuldura akka hin dhaabbanne isaan akka keenyaa miti isaan waa laalaniitiin waa herreeganii waa xiinxalaniitiin dubbatanii lafaa ka'anii hin dubbatanii isaan dura dhaabbachuu osoo hin taane isaa irratti duuluu osoo hin taane ofii keenya laalaa an hangam yaadaa an hangam waa beekaa an hangam dubbadhaa jecha yaada jedhu kana sammuu keenya keessatti haa qabaannu isinin jechuu barbaade kana caala yoo dubbadhe illee namoonni hedduutu jira waan ta'eef inshaallah tifuufa. Assalaamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayye itti fufaa sayyaa warri haftan callaman godinaa jedhutti. Akkasii warri yeroo mee fakkeenyaaf rabbi sodaa bar wallaahi wanni asirra tattaa'u jiru. Itti fufaa asumaanuu takka ibsaa takka akka nun buufne manni akka nun buufne yaa jamaa manni akka nun buufne mee taaptaabii godhaa please baarakallahu fiikum. Maal agaa maakuma dhibban galle baarakallahu fiikum mee takka taaptaab godhaati inshaallah haa dubbatanii. Please nubuusa waan ta'eef itti fufaa. Akkas warri mee wallaahi ustaaz Ahmad Farreef dubbachaa turanii wallaahi nama gartee islaamummaa akka malee arrabsuu yoon jidduutti qoqabbanaa'e fiyyaamneetii arraba isaa san beekaarra dabarree akka naman dhageeni ijoolleen buusaa jettu wajjaasuu namaadii fi rabbiin qalbii namaa gara galcha waan ta'eef islaamummaa laafisuu danda'a rabbiin islaamummaadhaaf tolee qalbiin harkasaa jirti. Gara laafina akkasiitii yaamu jirra hanga dandeenyutti. Tole kana isin dhuftanii akka waan nuti nama xilaata godhannee islaamummaa keessaa mee koottaa warri obsa gorsitan mee koottaati torbee tokko wajji haasawaa bakka hubadhaa waan akkaataa nuti itti dubbannu miiraan dubbannamoo guyyaa tokko nu gartanii hin murteessinaa koottaa miiraan akka nuti deemnuu fi waa hunda baraa isin hin jenna. Ammoo warra nauma keessa jiruutu isinirra beeka. Nauma fakkeenyaaf Ustaaz Ahmad amma duraan sirri seenaa turanii amma hin jiran waan amma deemaa jiru numa kaasirra ooluu beeka. Isin galee saniifuu inshaallah hundi keenyaa osoo wal dhageenye waan jiru wal gaafanne
keessa wal dubbifne bareeda isiniin jaa Khalidii fi Sayyaa faan illee dubbadhaa itti fufaa inshallah. Na hoo itti beektaa saniif dubbadha jiddu jidduutti dhiifama naa godhaa abbaleewwan.